عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردسوتا يوتيوب channel Abdi Smart Tube arka fuulee jirtu. Egaa viidiyoon guyyaa irraa qabadhee ani isiniif dhiyaadhe immoo jechuudha. Namoota storage bilbila keessan jechuudha isin jalaa guute yookaan bilbilli keessan isin jalaa guute jechuudha. Karaalee lama akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Namoonni angama channel kiyya faarataatan Abdiin jedhama YouTube channel kiyya mammoo Abdi Smart Tube kan jedhudha kiyya. Subscribe gochuudhaan like share godhaa viidiyoo sana jechuudha. Na subscribe gootan mallattoo bilbila san eegatu qabu notification irraa viidiyoon hojjedhu asirraa kallattii mana akka isin bira gaafachuudha. Akkasumas kanneen gama TikTok ittiinis hordoftan gama Facebook page kiyyaanis hordoftan follow like gochuudhaan yoo isin tole na hordofuu dandeessan isin jedha. Hayya isinitti dheeressu mee kallattii mana magama yaada amma qabateetti yoo isin dabarsu egaa kun beekamu bilbilli namoota hedduu jechuudha. Yeroo hedduu ni guutachuudha dafee wantuma argeen isin jalaa guutachuudha. Isin rakkisaa bilbilli keessan dhaabatee biizii ta'a isin jala jechuudha. Kanaaf akkamitti akka sirreeffattan isin agarsiisa jechuudha. Akkuma beekamu namoonni hedduu yeroo hedduu suura maqaa aappii delete keessaa godhantu isin jechuudha. Sun immoo wanta jechuudha. Kanaafuu isinitti agarsiisa karaa tokkoffaa jechuudha. Amma tokkoffaa fakkeenyaaf mee amma fakkeenyaaf galaarii kiyya irraa galu. Galaarii yookaan iddoo suuraa fi viidiyoon kun qabatu jechuudha. Akkuma agartan fakkeenyaaf viidiyoon kun nama ni jira jechuudha. Asirra fakkeenyaaf suuraa fi viidiyoon kun ni jira jechuudha. Suuraa fi viidiyoo kana fakkeenyaaf isin delete gochuu barbaaddan asumaan akkana qabdanii akkanuma gootanii raayitii gootanii itti akkanumatti jechuudha. Haaluma kana raayitii gootanii jechuudha. Iddoo kam tuqxanii iddoo mallattoo delete kan tuqxan jechuudha. Yoo kana fakkeenyaaf amma delete gootanii haala kanaan jechuudha. Amma suuraa fi viidiyoolee reefu sun hunduu delete ta'anii badanii jechuudha. Gama gaalaariiti. Garuu gama gaalaarii keessanii kanaan delete ta'e malee jechuudha. Suuraa fi viidiyoo nama delete sun jechuudha. Kallattii biroo kaa'u gama keessa jawaala kiyyaatiin ni jira jechuudha. Garuu anasiin gaalaarii kiyya irraan delete godhee yaada. Garuu hammi jawaala kiyya irraa wanti irra tokko hin jiru jechuudha. Wanti irra gadi bu'u hin jiru wanti takka wanti fooyya'u hin jiru. Maaliif inni karaa keessa hin jira waan ta'eef. Kanaafuu mee akkamitti agarra kan jedhu isin agarsiisa. As dhuftan jechuudha iddoo faayila keessanii my file iddoo al takka tuqxan. Erga my file kana al takka tuqxanii analyze storage iddoo dhumaa kana tuqxan jechuudha. Kunoo asitti hamma bilbila keessanii fi hangam akka itti fayyadamtanis asuma agartan jechuudha. Erga isa kana tuqxanii harkistanii iddoo gaalaarii jedhamu jechuudha. Al takka akkanatti gaccuu qaaftan jechuudha. Erga isin gaccuu qaaftanii kunoo akkuma agartan amma suuraa reefuu viidiyoo reefuu waan delete godhe. Hundi tokko tokkoon asirraa jechuudha. Akkam gootan jechuudha. Kanaafuu akkana gadi qabdanii jechuudha. Haala kanaanii delete gootanii jechuudha. Haala kanaan delete gootanii sirreeffachuu hin dandeessanis ni jedha. Hordofootaa fi kabajamtoota akkoo kuni karaa tokko jechuudha. Karaa kun ammoo jechuudha karaa baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Baay'ee barbaachisaa jechuudha. Wanti isin gaalaarii irraan delete gootan arguu dandeessan jechuudha. Hundi as jala tarraa'ee jira jechuudha. Hunda isaa raayitii irra gootanii yeroo takkaanis akkanatti iddoo mallattoo delete gochuu hin dandeessanis ni jedha. Hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo karaa lammaffaan kan jedhuuf takkatti akkanaaf dubarraanii deebitan jechuudha. Erga akkanatti irraa deebitanii internal storage iddoo jedhu kana al takka tuqxan jechuudha. Ergasii vaayirasota bilbila keessan qabanii ta'an jechuudha. Kanneen faayidaa isaanii hin qabne hedduu isaaniitti as salaraa jechuudha. Fakkeenyaaf picture kan jedhu kana irra gadaa tuqu fakkeenyaaf messenger jedhama jechuudha. Kun ammoo fakkii suuraadhaan kiyya jechuudha. Kanan balleessu jechuudha. Maaliif garagaraa kiyyaattis jira waan ta'eefu. Okay fakkeenyaaf iron mover kan jedhamu fakkeenyaaf gadaa tuqu. Kun wanta kan jiran garuu wantichi kun bakka qabatee taa'u jira jechuudha. Akkana gad qabdan jechuudha. Haala kanaan delete gootan jechuudha. Fakkeenyaaf ammas DSLM kana jechuudha. Kaameraa jedha. Kun suuraan kaameraadhaan gadi buusa kan kaasa jechuudha. Kaapkaatedha kunis ammoo akkanatti jechuudha. Duuka deemtanii hanga sadhumaa jechuudha. Duuka deemtanii iddoo isin geessu ilaaltan jechuudha. Yoo inni kana waan qabne taate akkasitti delete gootan jechuudha. Karaa lammaffaadhaan akkanatti suutaan. Garuu fakkeenyuma isin agarsiisa waan ta'eef isin isa akkan jawaala keessan irra guutan waan jechuudha. Hedduu isaa hundi waan qabu waan ta'eef akkasitti kan of jalaa waan qabne ilaaltanii delete gootanii bilbila keessan
sirreeffachuu hin dandeessan isin jedha amma tokko. Egaa barnootni an har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma fakkaata. Yaada fi gaaffii qo'atta namoota kaawwan dagatanaa isin jedha. Kanneen gammaa subscribe goona laatan subscribe gochuudhaan na hordofuu dandeessu. Akkasumas gama viidiyoo gama TikTok isin dhiifama. Akkasumas gama Facebook page anis kanneen hordoftan like follow gochuudhaan na hordofaa isin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga nuti deemnutti nagaan turaa.